أو سون كتاسة ديجروتين فودين أمريكا تي أنت إنجد نبر أمالي جندخ ينمنا بيخون جرو رايا بامن كان نبر ما تينك يا جيم بكيت لا لدخوبا أنا مناك يتكلم من الرجال بيجلا فارد دلاته yeroo lama ni raayyaan yeroo lama abjuu itti arge waan sidii bu'isa dhugaa siin jedha. Afaan jimmaatii miti dhagna ja'a macca jedha akkana jee akkas ta'e hinii fi inni kun cuftin rakkee afaan kan barade hanga warri masjida keessa jiru atiif goggootaan anjaan joollee gartee wallaggaa shawaa tana yeroo itti asa afaan harar islaama kanaan afaan quraan fakka higaluuf khamazida sin noqomata kun noqomata jechuudha. Loqoda tokko afaan yakun hanka gara biraa loqonni xiyyaarramni bal'ina baan bal'ise qubsuma lafaatiin kudha takka keessa nu qubsiise loqoda aksentii kudha takka dubbanna afaanuma oromoo jedhan afaan arabaa suudiitii fi yamanii fi jaziiraan adda addaa kunis afaan tokko afaan arabaa jamale lahajaan isaanii aksentiin isaanii waladda afaan british ingilishii fi uknii fi maal jettanam awustiraaliyaanii fi afaan ingiliffaa tokko ammas the worst in africa garte liberia afaan ingilifuma afaan ingilifuma akka adda addaa wal dhaba jiran olii galle akkaataa itti jedhan akkuma oromoon tun waa itti jettus akka itti dubbattus gottee hiik jechoo tokkootu afaan gartee afaan oromootii koo 8-9 qaba kanaaf waa isin barsiisuu miti waa hedduu namni irraa barata rabbiin bifaan takka nun goone nama akka xiyyaa kanallee rabbiin addunyaa irratti asiin dura asin dhumne nillee dhumne kan sagalee na fakkaatu bifaan jaarmee qaamaatiin na fakkaatu hin jiru kan si fakkaatu leen hin jiru maybe itti kalaama malee walii galle kanaaf rabbiin akka fedhe bocee akka fedhe dizaayina godheef akka fedhe nu uuma bifaan wal arrabsuus argine amantiin wal arrabsine gandaan wal arrabsine jedhan kutaadhaan wal arrabsine isa du'ees arrabsine artistoota arrabsine abbootii amantii arrabsine maali jennaan eenyuun wal arrabsine sheekaniin wal arrabsine alaabaan wal arrabsine afaaniin loqotaan wal arrabsine inga waan namni waliin arrabsiniin hin jiru rabbii namaatillee namni arrabse waan waaqana waaqessullee arrabse jawaar arrabfame abbichuun arrafame jaalmarroon arrafame ati arrafamte ani arrafame kan garaa dhalatuus ni arrafama gaafama fuutan ammoo jaartii teessanottee ofitti hin fidina haadha manaa kiyya takkaa namni argee jira biyya lafaarra dhalate suuruma isii tokko argitan birriin isinii kanna so namni ofumaaf ibsaatila ajaa'iba mee Abu Muazzi dhugaa waan kana sin dinqisiifadha bakka faamilii keessanii kana hin argine singilii isin si ayyu beeyta akkuma kootii kana yeroo hedduu ilmi kiyya sirra guddaa bar waaw ilmi kiyya sirra guddaa wallahi jechuun guddina jechuun qaamaan sirra guddaa jechuun yaamne umriin miti yaamata 19 awsoon kutaa 8 jiruutiin fuudheen Ameerikatti walii gallee kutaa 8 ilmaan gartee jahaa fi walakkaan qaba alhamdulillah so kanaaf fuune takka barumsa sin nan dhorkine hojii kiyya takka dhiisee harka namaa kana hojii takkaan dhiifne waa kannachuus takkaan dhiifne hawaasa kiyya gargaaru lallabus barachuus barsiisuus takkaan dhiifne annama narrabsu maaltu ganda namaan tokko an dheengadda na baran malee ganda kiyya namni beeku hin jiru raayyaa abbaa mancaan na beeku maatiin kiyya jimma bakkitti dhaladha kophaa waliigalle ani baay'ee ustaaz yeroo lama ni raayyaan yeroo lama abjuu itti arge waan sidii bu'isa dhugaa siin jedha baga argite ma anallee arge anallee cinkame bare ani torbii lama cinkame yaadis nu gara saajannu wallahi gara dhugaatti yaadee kadhuma arge abshir kayruma fi akka jedhe manaamni kun abjuun kuni abjuu nabiyyoota arga gartee waliigalle Nabi Muhammad illeen abjuu arga Yesuus illeen Yoosef illeen ergamaan waaqayyooti illeen Yoosefit abjuudhaan itti dhufee jedhaa miti so waan mul'ata jechuun mul'ata waan jechuun vision so mul'anni kun tokko rabbi biraayi tokko seexaana biraayi tokko guyyaa janaa yoo olte intala sana maas dhufa waan biraas ittiin dhuftu waliigalee uummanni kas deema laala waan haqiiqata waan jaalattu amantumaan walii hidhaadhaa fi waanuma namni gartee waanuma faarsuu guyyaa sanuma waan itti dhufa sanuma hiikoo jedhan manaama nabiiche nabi Muhammad akkamitti barreesse atummaan hiikadhu jedhan waan itti hiikkate manaama tokkoffaa seera uumamaa keessatti illee akkaan manaamni guddaadha qur'aana keessatti illee Yusuf seera uumamaa tokko 3 11 9 yoonuma Yoosef manaama isa manaamni Yoosef seera uumamaa keessa guutu qur'aana keessa suuratu Yusuf jedhaniitis guutu wasallaate manaamni akkana jira manaama akkaanii ko isa ture saniif inshallah manaama warri hiikuus ni jira
gartee abbichummaan haa hiikkatu jedhan Muhammad gartee tokko leencaan na nyaate nan ati duutee bara kana jedheen gartee Mana wanni akka kanaan mootitti taate waan hiikkade natti fakkaata har'a. hiikkadhu. Caalee nam tokko jedhaa buuse abbaa caalee galche. Oh ayye so Waan sani caalee nuti zirgu. ijoollee teenya ta kiristaanas jiran hin jaalanna gartee hin beeyta islaamaa keessa gaafa turte hin beeyta amantii teenya akka jedhu amantiin biraan jettu ani waan amantii adda addaatis dubbise gartee walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duuni illaahi fayasubbu allaha adwan bigayri ilmi beekumsaan maletti rabbiin arrabsani warra rabbii gadi waan fadhe amantii biraa qabaatu amantii isaanii san hin arrabsini walaa tujaadiluu ahla alkitaabi illaa billatii hiya ahsan warra gartee amantii biraa hordofu abboota amantii biraa yoo falmii waliin gaggeessu falmii gartee bifa bareedduu taate maletti ragaa qabdu maletti waliin gadi hin geessinii Caalee nama tokko buusu. ata wataala nu jedha kanaaf akkasii atis waan siin jedhu Mee nam takka jalaa bu'aatii haa galanu gaafii lama sadii qofa isinii qaba abumaas Gaafatta, yoo yeroo qabaattan waliin turuu dandeessanii. ani keessaa hunda zuuriidha salaata zuurii dodheetu baraanamaa jiru Anis gaafii qaba waan ta'e keessa xumuradha. abshiru jiin gaafatan Abbumaas bakkuma adda wal feetan ergaarraa. maa har'a qofa moo hin jirraame Qaataa walirra qabsoomna walirra Turjii fagaanne. jedhamu akka ofiin bulaa fakkaatti ofiin bulaan annama ijoollee kiristaanaa jaaladhu Ani waliin isaaf nambuusan haarawaa miti abbumaasiif haarawaa miti annama inni na leenjiseeru waan macadhisame. isiin anaaf isiin wal keessa ture na keessaa baate malee Irree kiyya si mo'ata naan waan inni tokko si galtee ofiin bula dhuguma ofiin bulte amma fakkeenyaaf bar ila kadhimee bar jechi kun akkaataa jedhamu waan ajaa'ibaa wayina itti himtan amma kitaaba dubbisee beeku keessaa bakka akkanatti waliin mormaa jedhan sana akka ajaa'ibaa wayii itti ilaalisi galee akka ilaal nama urgoo dhuge wayii itti natti qabbanoofti amma wanni asirra deemuutti jiru haga ammaa kanatti atu yoo arge isa dhugaa dubbachuudhaaf dirquma wal fudhachiisuuf bar ni jira miti. wasiimu leevilii kiyya ani leevilii kiyya darajaa kiyya yoon if hin beekne rakkisa yoo ofumaa dirqitti namni ustaada na godhe maquma ustaada kana ani ustaadan tahin ofii baradhee ustaadan tahin doktora asirra nama jaaniin dhageessan moo dhagee namuma doktora dhiisiiti lukkuu akkatti qaluun beekne doktora jedhanii dirqumatti doktora ustaaza paastara sheeka jedhanii kanaa asirra buute obboleessa koo. Sheekni kan jaanii qare. Tokko ni jira kun arrabaanii kun maaliidhaanii kun immoo maaliidhaanii kun beekamaadha. Kijibii jette Oromoon akka jette sheeka mini birooti jedhe kijibii jette je Oromoon kijibaa dhugaa ta'a. Doktora siin jedhanii doktorumma fudhate ifinni qaqqabulee ani doktora ifin jedha. Jara namaa wanni kana sheeka ifin jedha barsiisaa ifin jedha ustaada ifin jedha jara na barsiisaa fi sheekni biyya jira baratee umrii isaa beekumsarra fixe ka afaan Oromoo beeku. Seerluka afaan Oromoo barate, afaan Arabaa barate, Ingiliffaa barate, afaan hunda barate, aadaa Oromoo tanaa hin beeknu barnaafete amma. Yoo himii jedhan waa'ee aadaa Oromoo tana. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadha. Irra guddeessa nama fakkeenyaa fi aadaa Oromoo attuu hin taane amantaa musliimaa kana irra beeka. Isa dhugaa siin jedha. Mee amma waa siin jedha. Xayyaara ni feetaa miti. Qulfii xayyaara si kanneen paayilee xayyaara fudhadhuutu balali yoo siin jedhan hin fudhattaa qulfii fudhattee eessa deemta. Rakkisa dirqama barachuu qaba. Konkolaataa takkaan dhoofne qulfii si kanneen makiinaan tun teetti deemu fudhadhu deemu yoo siin jedhan akkam gootu jedhan. Barattu malee itti Kana deemuu ni danda'a garuu akka ofiin bulatti deemnu. Nama meeqa asirraa arguu jirra. Sun beekamaadha. Akka ofiin bulatti makiinaa feete fiddee jennaan asii balaliisaa Ameerikaa si bira dhufuu danda'a. Akkas waan takka namni biyyuma lafaa kana baratu malee wartee dalagaallee taatu nyaata godhullee taatu waraqaa ragaa yoo qabaatte malee namni yaa jira nama hin godhu. Amma sooshaal miidiyaa irratti artistii ofiin jedha takkaa sirbeen beeku. Sirboo namaatiin akkana jecha artistii ta'a. Gaazexeessaa akkana ta'e guyyaa oduu akkana jedha. Takkaa gaazexeessaa baratee hin beeku. Maali waa'ee siyaasaa takkaa baratee hin beeku. Bosona dhaqee takkaa qabsaa'ee hin beeku. Jarana jaalmarroo haa arrabsu. Anna ajaa'ibsiisa. Namni kun barumsa isarra qaba. Yuunivarsiitii guddoo dhiisee, yuunivarsiitii Haramaayii dhiisee, bosona biyya galee biyya irra ciisee, Oromoo tana anaafisiif jedhee mirguma keet jedhee maatii osoo qabu fadha foonii osoo qabu dhiisee maatii isaa lubbuu isaa kan achi galee kana haa arrabsuus nama hin jedhinaan kana waraabessa miila lamaati. Olii gallee arra deemiti harki qabsoon Oromoo harka galte Abiyyis Oromoo miti jedhanii asuma irra duulan ta'anii. Jirana Jawaaris Oromoo miti jedhan ta'anii Abumaazis Oromoo miti jedhan fadhoon Araba. Jawaaris Araba. Sii kanaas fuudhanii ta'e Amaara fadhu siin jiran. Anuu siin jedhee jira dhiifama naa godhe sumaan dhiifama si gaafadhaa. Dhiifama si gaafadhuu carraa argadhee jira. Lukkuullee sirraan qaru aarsaan fiddu maal gootare
so yaani gartee namni social media irratti maa waliin godhuu bar wal arrabsaa amma asirra taayoon si arrabsaa wal harkaan si tuquun danda'u na tuquun dandeessu arrabni afaan arabaa irraa kaastee afaan amaaraatti yoon arrabsite waa takka namuun godhu. Garuu Suma xiqqeessa malee. Garuu gaafa asirraa bannee jennee jiruu keenyaa fi kana yaadu amantaa feete qabaadhu rakkoo qaba miidhaa qaba. akkas amantuma feete mee wasiiloo Amantaa feete qabaadhu. akkas mee amantiin isa akka jedhan namni yeroo dhufee ijoolleen kiristaan amantaa keessanitu nama arrabsaa jedhana ani kiristaana nama arrabsaa namaan jedhu hin jiru jedhana amantii dhiisiiti aadaan oromoo tan aadummaanu namummaanu nama arrabsaa asiin hin jettu jedhana kitaabuma kamtu kitaaba waaqaa jettee itti amantu nama arrabsii dhukkee irraa kaasee akkana godhi waa'ee ajjeechaa yoo jedhan seera ilmi namaa biyya lafaa irrattu Ameerikaa irrattu death penalty nama lubbuu namaa ajjeese kan ajjeefamuu jira kan waggaa meeqa hidhamuu jira kan lubbuu namaa ajjeese Itoophiyaa keessatti illee ni hidhama hin ajjeesa malee umriin sitti haa muramtu jechuun du'i jechuma du'a itti murteessan waliigallee gabbaasanii ajjeefne malee waliigallee nama ajjeesee yoo ajjeeste inni deebi'ee kaan nama ajjeesu saniif rabbiin karaa godhe amma fakkeenyaaf waan siin jedhame obboleettii ni qabdaa? Yaani qaba. Obboleettii ta'e bareedduu dheettee ni fuuta ofii? No. Eenyu si dhorke? Amantaa musliimaa ni dhorka. Amantaadha akkana waaqayyumaatu rabbi karaa godhee miti nama dhoowwe bar rabbiitu nama dhoowwe kanaaf haati tiyya maashaallah hin bareeddi jedhee haadha hin fuudha waaqayyoo si dhorke haraa misiin jedhee seeraa biyyiitii mi seeraa Ameerikaatii miti waan rabbiin karaa godhe nama ajjeesaa jedhe obboleettii ta'e fuudhiin siin jedhe isuma fuudhiin siin jedhe san nama lubbuu namaa baase gartee ijji ijaaf jedha wangeellilleen harki harkaaf waliigallee lubbuudhaaf jedha النفس بالنفس جرا قراني اليد غرتي العين بالعين جرا اكسما جرا كاكو موفاق ستله ولي قال له كل وان سير ربين كايت سير علمنا ما سير ابيتم فاليسين سير ربي تو كنا كم فاليس فدو في اوكي غافا غرتي ادمي في وان علمان ثاني جرا علمان تو ابليجن والفودو تري بر ابليجن والفودو تري ارا ابليجن والفودا نامني انفودا علمان هابيل في قابل ابليجن مساني هاتي ثاني ابان ثاني دله فوداني بر هيك أرى أكابلتي ناس أبليتي يبردو تنافودا إنجرتو. مي أستاذ واتك أسرتي واتك إسنغا فدا بكا هابيل كابل كانتي إما فكين يافي أجيتشا جرد جمرة ولا أجيتشو أكايل من أماتي. يستير وانيورت أكسي والجارة فودا بتانو مابر دوبر تمرت ولا يقال. أوكي غلطوما. أبكا براتي مو نمني أما يو ولا أجيسي جررت اللي نلقاهما بدين أما نمني ولا جيسو كوني جررت نلقاهما جررت قودك أباني جتشود إسان تقرأ ولا جيتشا سنة كاي وان تيفي أوكي قرآن كيست مو ولا تزر وازرة وزر أخرى جتشو جرا مي أكامي بكا غنا إسان وانا تندل كوني جيتشا كرا وريبر وان إسادورة تك وان هندبرين وان إسادورة هندبرين نمني تو قلوبو أجيسين قرين namni qooda keessaa qaba jaan karaa kana godhe amma fakkeenyaaf yoom masjida jaare gartee yoom masjida sadaqaa kannade namni boodaan dhufee kannate sawaaba waan akkasitti qaba lubbuun takka lubbuu biraatiif yakka hin baadhattuudha inni lubbuu obboleessasaa waan ajjeeseef isaatu karaa san sunnaa godhe warri karaa kana deemu sunnaa cubbuu san qooda keessaa fudhata jedha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiilleen. Okay, wala tazir waziratu sana walin faalleessu. Eessa? ولا تزر وازرة وزر أخرى سنة. أتي دليل مار أرجع باتي دليل دخل وانوي سنفال ليسره. عليكم خالد هو الفرد ما خالد كان عسيل اللبو. أني مزيننا برجلان قديم باي. أوكي. إمام تنا. والله رب تيك توك رتي يعني ديبون دن ديباتي أفرفا بودان ديب إن شاء الله ربنا وعلا فيسو. الفرد. دقيقة خالد قال شامه. أتي رب سلاف فيس بردو. يعني وانت تي برسيسا جواد وجل برد وانجيل اللي تات إمام السلام عليكم بليل السلام عليكم أرجي نجان سيفاتو ديك أصدق أفهم كمان أنتو سانين ديمين غافي غافت داغا هذه اللي غافي مال غافت أبو ماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مالي ظروفك أبدا مالي في نديب اليوم بيفهم وجهك لا أي سبب أنا أمامه تيك توك رتنديبو جنان لا يجون سينا مالي إن كثير تاون دندو يجون الله ما تي جولين سكولة واني كرتي خان يونيفرسيتي خان كولج علماني برمسك أباني أوليكت خالد إرجتي جرا
كانوا ربي نوفي على سينات ما بو ملك يستاو انتول تبو نمني المان أقول قد بس لما تنك تبو إسن قافة ما تي ورتنا أركيتن والله قافة ما تي ورتنا إن قرتن شاء الله هيا خلا كلمة بس تجزيتك إني بالا فيسون أما أصلا بين شهادة قبسي سمج آخني قرار الديبس قابت خالدين دفعمتي إنجرامتي إني أنا مرة قابت هاديسا حتى واجين إن شاء الله واجين متان سأنا رتي قابتها نم إيجي قابوسي نم برا خالد كلا لا خالد أستاذ خالد سليمتي منات سليمتي أستاذ برا بيتني أستاذ أبا بيتني في دا أنا في وقف جنان نمني أكمل بولو في قطع لا رقم بانا هجن مالي إني هاجدو الرد ولا خالد السلام عليكم أما فكينا لا قربانك يا أما قد بان فيكون خالدي أيه أتم شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله عبد ورسوله الله جديت ما كان قبسيت أنا كان يجيبي أما فكينا في أنا فكينا إتى أمان في جد كاتي يروح جدتنا أفان مثلا جد ما تجدته ومن رجاسي وأني جد شولا خالديس نجرا كنوي أتيمه دراسة جدو مراد يتشون تزق مال جتانين قلب سفورة كريستانو ما خيسة تيجي دايته وجيه مراسة خيسة ترته إسلام خيسة يرودير ترته ما وان سجرو باكوماتا كاللت ربين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة للذكر كرته الله خالق كل شيء كرته ولقال له رب سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنجل كبدت في سمي الله أكنهم وأنت فكلت لا تجرا محمد رسول الله قرآن خيسة تيزن مجا كرته واحد دولا جرا وانجيل خيسة كده يتمه باكوماتا يسوس قابني براسون جرين تكا يسوس تكا واقعيون أبان جان يسوس علمي يكون واقع تكا يسوس أن واقع سنجرين لا لما دبسوا تجري سلوا دبتشوا رافي إيفا من أقولاتي أشرا دبتشوا لهم بربادو قالوا هاتاو يسوس أكن دتشيف سمي ومه سريتي إجولين نتي مني جراني أنا اللي تكو دبسي أنا أشرا دبتشوا هم بربادو لقاجرا hata garu amma fakkeenya bakka Yesuus kanatti gaafii kanatti ta'e wayii jira ni nabiyyiidha hin duune haga amma ni jira nabiyyiin hundinuu dhumanii jiran mee atuu nabiyyii ta'e atuu nama ta'e mee akka ammaa kana maaliif hin du'ini naman du'ini jira bar nama gartee isqeel gara waaqayyo albee wangeeluma keessa jira bar naman du'in Isaa malee moo wangeeluma keessa jira Isaa malee no akka quraana keessatti wangeela dhiisi akka quraana keessa hindu akka quraanaatitti hindu jechuun hindu lubbu kullu man alaiha fan kullu nafsin dha'iqatul maut waannumaan rabbiin isa baraaruuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa jala baraaruuf nabiyyoota isaan xiqqeessu rabbiin subhaanahu wa ta'ala baraaruuf ol fuudhe malee fadhu ilaarra haa jiraatu malaayikaan ni duute malaayikaan seyxaanii jira moo hin jiru شيطانين في نمنا ما بري أكا قرآن كيسة بيك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سنجرا ندوا أكمل مات أوكي أما بيك كل نفس وانما لبوك أباوندين دوتي جرى قرآن عليكم السلام أوكي ما أكملت إنسان هذا أما إندويني أول فولا ميكا كالي تكتك سيف سايه إن شاء الله أنا سناندي بخيسمان تانكسوي تولي والفادا أبو خالد السلام عليكم ستي تولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يا تشوفي ما تكماتو اتفق إن شاء الله لا أنا مفكر جافي أجيفدا أنا ودي أجيفدا وانغا في ناس خالد قدس والغافتشون ركوتك كهين كم أبشر من خير بعدين أكمل اتفق أكمل جالان اتفق نكنا أنا بكغافي غافتشو تجرو وان ندي بغافتشو تجرو ماله فني في متي كان هو بدأ عندي كيسنويو بريدة بكاي أيه خالد كتير أنا تولدر بي بكسان أرتا تولي اوكي ندمنا اسمه تجمع أيه أفهم بولا أكم نجاكيت جرتا نجاكو تقال تزكمت ججباتا نجي لا قال تزا أيوة بقى جراتة آمين ميوان جل كباجة ترتي غافية جل كبا واي أججا رتك كمتي ربين ولا تزر وازرة وزر أخرى جلا أكمتي بدي جري أكمتي ربين جل كبا تكني تبي ولفعلس ويا نسون مالف جنان ولا تزر وازرة وزر أخرى ني
waan ofii kan keetii dalagde tokko rabbiin itti sin gaafatudha. Amma fakkeenyaaf inni sun immoo waan duraan hin jiru rabbi itti nan gaafatu. nama biraatti hin gaafatu. Fakkeenyaaf waan ati ofii kan keetii dalagde tokko anatti hin gaafatu jechaadha. Waan ofii kan keetiif balleessite wayii rabbiin itti hin gaafatu jechaadha. Sun immoo karaa kudhanii waan ta'eef Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam man sanna sunnatan sayyatan jedhanii namni tokko namni karaa wayii baase karaa hamaa wayii daandii shirrii wayii namaa baase akka namni irra deemu karaa sana kan saaqee ajrii yookaan immoo qixaaxanii nama irra deeme illee isarratti katabamaa jiran. Fakkeenya wayiin sii fuudha waan kana irratti akkasii galu jecha. Fakkeenyaaf namni wayii mana farshoo wayii bane haa jennu mana khamrii jechuudha. Khamriin dhorkamaadha. Amantii kam keessatti dhorkamaadha. Kitaaba amantii kam keessatti jechuudha. Mana khamrii yookaan immoo mana farshoo wayii banee magaalaa wayii keessatti. Magaalaa san keessatti garuu takkaa manni farshoo banamee hin beeku. Garuu awwal marraa banee ni jechaan. Awwal marraa banee mana khamrii sana keessatti akka namni dhugu akka namni farshoo aadaa godhatu godhe jechaa namichi sun. Kanaafuu namichi suni ofii isaatii banuu qofa osoo hin taane ofii isaatii shirrii dalaguu qofa osoo hin taane namoonni illee akka dalaganiif jecha karaa saaqe jechaa. Kanaafuu in jalqabe waan ta'eef waan duraan hin jirre wayii jalqabe waan ta'eef ajriin inni dalagu wanti badiin inni dalaguu fi badiin namoonni kaan illee dalagan rabbiin isarratti kataba jechaa. Inni immoo walaa taziru waaziratu wuziraa ukhraa immoo fakkeenyaaf isa namichi sun karaa baase osoo hin taane isa inni ofii isaatii dhuge. Fakkeenyaaf khamrii ofii isaatii dhuge fakkeenyaaf namichi sun ofii isaatii dhugee jira. Ofii isaatii liqimsee jira. Waan inni ofii isaatii dhuge sana rabbiin isuma gaafata malee nama biraatti hin gaafatu jecha. Sigalee immoo fakkeenya kun garuu isanni mana sana bane immoo isanni mana sana banee akka namoonni khamrii dhuganii badii dalagan zinaa dalagan machaanii waan garaagaraa godhanii daangaa rabbii tarkaanfatan godhe karaa saaqee jira waan ta'eef ulaa shirrii banee jira ulaa hamaa banee jira waan ta'eef rabbiin namicha sana isanni dalageef illee ni gaafata. Isa namoonni ittiin waan haraamaa dalagan karaa saaqe waan ta'eef waan duraan hin jirre fidee kaa'e waan ta'eef namicha sanallee itti gaafata jechaadha. Garuu waan ofiisaatii gaafata jechuudha. Aywa waan ofiisaatii dhuge garuu rabbiin itti gaafata. Walaa taziru waaziratu wuzira ukhraanii ofii kan keetii karaa saaquu osoo hin taane ofii kan keetii waan tokko daandii irra nama buusuu osoo hin taane yoo ofii kan keetii waa balleessite badii sana nama biraatti ittiin affeerre waan ta'eefati. Garuu ofuma kan keetiif balleessite malee nama biraatti hin affeerre. Nama biraatti hin waamne akka namoonni biraa dhufanii dalagan namatti ulaatti hin banne waan ta'eef ofii kan keetii waan balleessite rabbiin nama biraatti hin gaafatu jechuudha. Garuu yoo ofii kan keetii immoo namatti affeertee namni biraallee akka dalagan yoo goote rabbiin itti si gaafata jechaadha. Maaliif jennaan waan sana saaqte waan ta'eef. Fakkeenyaaf seera mootummaa keessattiyyuu mootummaan biyya addunyaa fakkeenyaaf namni tokko yoo hannaate yoo ofii isaatii qophaa hate namichuma sana qaba. Garuu immoo yoo nama fuudhee dhaqeewu bakka hannaa namatti agarsiisee haala hannaa namaa mijeessee waan garaagaraa godhee namoota. Akka nama jechuu gartee gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa barsiisuu tures gartee aadattis mootummaas numa qaban yeroo sanitti warri dabarsanii mootummaan gartee mootummaa warra Yihuudoota mootii jira bar mootummaa warra nama hidhu garra abbootii gartee biyya angootaa jira numa jira ammoo isaan irra caalaa waan gartee amantii irra fuulleeffatanii rabbiin barsan jireenya biyya lafaa gabaabaa kanarratti hin fuulleeffatina irraa deemtanii qananiitanis gartee mootii taatu dhuguma itti dubbatan akkanatti waliin jiraatanii deeman fuudhaa fi heeruma keessatti biyyi lafaa arra gartee girlfriend boyfriend ejjuu kondoomii oomishti malee isa gaggaalummaan dhorkitu boo addunyaan abiyyiin kondoomii importii godhaa bar hin galcha. Maal jechuun eenyu dura dhaabbata kana gartee dhukkuba HIV sodaa fi HIV'n kondoomii malee hin dabartu dhukkuba dawaan qabne ittiin argamne abbaan fadhe hin jiru hin ejjin kan jedhu dhaggeeffadhu ni beektaa miti abboo eenyu na dhaggeeffadha. Waan isinii tuqu kana jiran waan jiru waan ragaa qabu takka wajjin wal isinii tuqa malee amantii teessanis tuquu tiyyaallee tuquu fi miti. Akkuma tiyyaallu teetis si kabajee waan feetaa taatu bishaan kun waaqni yoo jettee bishaan kan kee akkana jeensiin jedha malee bishaan kee narrabsu. Waan jedhe abboomii kurna keessattis gartee dilii gurguddoo saba almuubiqaati kan jedhamu jira torban gartee nama halaaktu rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhu sin jira.
So Baasi biliyoon hin galchime. haa ta'u abboomii kurnan keessatti hin ejjin jedha hin jedhu hin jedha bara seera musee keessatti dhageessan moo dhageenya yoo dubbisu batten hin jedhamu hin jedhu. Ni jedha. Okay, Quraana Bari keessatti kanaafi bara kam dhalattanii Iyesuus gisee lalatee biyya lafaa ture isaan faana wajjattan moo wangeela kana Allahan maal beekan argine rabbiin argisiisu Yesuus hoosiin jaaladha. Waan jedhe ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا جد ربين أرتم هن كلاوين أو جد كين هن الدين جد خانيس هن الدين جتون كون يكجر القرآن دفع اتين كلاويني وان زنا تسكاله يسويتشو هن دلقيني في اتين كلاوين ولد بشان كان فوريني في بشان كان اتين كلاويني ولد جران اتين كلاويني وان قرتي وان كان انتلتنا يك شبو سجالوما قمنا سرموتوما سجيسوت اتين كلاوينا جد ربين وان فوكوتو وان جل واسني يومه يرو اجيتو نما فرا ايغا اجابر نمني قرار دابتين biyyana yeroo ustaan jirullee meeqa gisee tokko yeroo ustaan jirullee isi urjinni matee sanii isma arrabsitan urji yoo dhaggeeffatte mara barumsaa keenya tokko gaafa mucaa takkaa jira asnaaqa jedhan rabsha ustaaza wallaa arrabaan ajjeesumman ma arrabaan akka goto komente kana farra achi godhime akkana godhi gamas Okan Khalidin si kaasa. Urji maalta urji. Gara ijoo fadhe Deegaa tokko gaafii ofiin bulaan gaafate wayii. Akkas godha. Deebisee dhimba inshaallah gaafii gaafate wayii. Godha. Urji meeqal? Bahuu fan deema inshaallah dhiifama ustaas. Urjii takka. Ofiin bulaan maal gaafate erga jannata keessatti jaartiin lama eeyyamamtee namni afur fuudhee akkam ta'a. Jaartii isaa akkam taati jechuu gaafate. Obboleessa kiyya hadiisni kan jedhu jannata keessatti tokkodha. Isiin duniyaas tokko kan jedhame alalaqal siigalaa irra xiqqaa jechuudha. Malee namni jaartii afur qabullee jaartii arfanii wajjin jannata hin seenu jechuu miti. Irra xiqqaa namni tokko fakkeenyaaf naadiratti dubbatama yeroo naadira osoo hin taane aglabatti dubbatama dubbiin tokko fakkeenyaaf yeroo dubbatamutti namni tokko yoo jaartii tokko qabaate biyya duniyaa irratti. Hawra la'aayinii dhaqee immoo tokko dabalataadha. Alalaqalleetti malee namni jaartii afur qabu wajjin hin seenu jechuu miti. Akka wajjin seenu rabbiin quraana keessatti nutti himee jira. Maal jedha jannaatu adni yadkhuluunahaa wa man salaha min aabaa'ihim wa azwaajihim wa dhurriyyaatihim jedha. Wa azwaajihim jechuun jam'iidha. Haadha manoolee isaa wajjin seena jedha. Haadha manoolee isaa wajjin jedha. Haadha manoolee yeroo jedhu haadha manaa tokko hin jenne. Haadha manoolee jechuun jam'iidha. Baay'ee agarsiisa jechaadha. Sigala baay'ee agarsiisa. Kanaafuu namni haadha manaa afur qabullee haadha manaan isaa arfanii wajjin jannata seena yookaan jarri kan jannataa ta'an jechaadha. Achitti immoo hawra la'aayinii immoo tokko ni argataa jechaadha. Sigala malee inni afur qabu tokkittii qofittee qabatee jannata seena osoo hin taane alalaqalliitti dubbatame jechaadha. Akkasidha. Sigala wanti jedhe. Yaa ulfaadhu galatoom naa deebi'ee jira ulfaadhu. Yoo achirra deebi'eetti gaafadhee inni dheerata waan ta'eef. Minimum jechuun minimum maximum jedhan san gartee malee kan namni hundi waan siin jedhu akkuma kan jedhe namni biyya lafaarra jiru waan siin jedhu qabeenyaanis namni biyya lafaatittuu darajaa wal dhaba dheerumsaanis humnaanis bareedumminaallee waaqayyo birattis namni qabeenya abbaan qabeenya kannatee fi qabsaa'ee fi baratee namni hundi darajaa takka ta'an hin yaadinaa kun manaama darajaa leevili namni gara keenya barumsa keessa oladda. Jannata jireenya bara baraa keessatti aljannatu jinaan nun jedhan asoo jannata guma qajan jannani daraja qabaa gagaxaanu kan tokkoffaa kan lammaffaa kan sadaffaa eenyu seenuu hin dandeenye jannata gartee barattoota Yesuus fi Nabi Muhammad nabiyyoota Abrahaamii fi hundi ati immoo guyyaa caffara oltee sirba oltee nama arrabsa oltee jannata achi wal qixa isaanii hojii teessee jechuudha. Noo kun abjuudha jedhana amma fakkeenyaaf warra gartee VIP jedhan kanaaf warra qabe mootummaatii fi ati cuucceen ganda keessaa wal qixa nyaata hoteela ati dhayitu manni tikiraana takireeffatu manni keetuu takkoo miti. Akkamitti namni gartee jireenya bara baraa taphan seena jireenyi bara baraa taphan seena mana waaqayyoon eenyuun jaare malaa'ikoonni gartee akkasa rabbi jaarani waa'ee jireenya akkam namni taphate jireenya bara baraa jireenya itti galuuf gartee lilmoo keessaan gaalliba hattaa yalijal jamalu fi sammil khiyaat jedhee bara. Rabbiin gartee kufri warri gartee akkanuma jannata ni seenna kopheen seenna jedhaa bari yaallifaan kopheen seenna jedhe kophee maas biyya arabaa tana Ameerika Awurooppaa seenuu akkatti nama cinqitu argitanii jireenya bara baraa seenna jedhan suuta jedhaati deemame dalagadhaa hin seentanii
قبّا موتما واقعيو إن سلعة الله غالية غالية قال مشى ربي ألا إن سلعة الله غالية ألا السلعة ألا هي الجنة جنة سنو جنة جنة رسول أكاس إيه أرتي سنتي بيكونوا برد دارا so kana galato mi khalik ya bilioni sinjirtani hundi kaisano saganta sin rafrachum fene asawa kana wesin injanna asawa wallahi wana so inu mata duren qabdu social media ammo takuma du fe agenda nama jala jira wali galle okay so namni ijorati wali galle demu qaba namne kasi tole galatoma wanni animma fudde dhufe isa doga dubbachuudhaaf ijoolleen illee isin waamanii fi sheerii isinitti goggodhanii si fi ijoollee hunda waamanii bakka shahadaa qabachuu barbaadda yoo taate shahadaa qabadhu ishee ka waamnu malee shahadaa qabachuun hin taatu jennaani an mee sheekni takka dhufeetiyyuu shahadaa sheekni na qabachiisu takka hin jiru an ofii kootii ni beeka waan jedhee qabadhu jennaan noo ati qabachuu hin taatu baatee jirta ragaa barbaachisaa maal barbaachisaa jedhanii hin taatu an ofii kootii ni qabadha jedha har'allee borillee akkasii kun yaaduma kooti ofii kootii ka qabadhutu caalti ka ati na qabachiisu kan namni biraa na qabachiisutu hin taane mata dureen keenya guddaan akkasii jechuudha tuni mata duree waan salphoodha maa salphoodha يا جرنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله لبيك كان لقوم سي جتت ومن سدقيو به رجاء أبسيسي شهادة إسلام ما ديبو فيتا أما يجون من كرتة أنا كيجون كريستانا كيس جرتا وإسلام كيس جرتا أمتي كرتة غافة غير كريستانا ديتو نماتو غوفتاس فرد دين فرد نماز يجتسيس ويغافة تريتي ويفماي ويفسنتين so kanaaf akkuma dhugaa gaafa achidha kullee abomaas dhaggeeffadhu kunoo biliyoon ni jirti dhufaniituma achi falmii gaggeessaa turre sigalee achi falmii kana keessatti sigalee quraana irraa achi bakka biraa falmii waan hin taane falmii gogaa kana ni argita miti gogaa falmii gogaan kun hin ta'u baay'ee wal dhorkaadha quraana keessatti illee hadiisa keessatti falmii gogaa wal falmii hin taatu sigalee ini bakkan gaafachuu barbaadan gana bakka biraa dhaqanii achi eega kas taate kotta pastor kottu jedheetiyyuu achi mana bililleen kun hundi jirti amma achi deemeetiyyuu kottu mee majalii fidan jedhan achi harka wal qabeetu achi kana jedhe naan jedhe kan amma waa'ee amantaa muslim ni beeka waan ta'eefi kun Dikosi jadi okay ati amma islaamummaa deebuu barbaadde ofiin bula islaamummaatti bari dhaggeeffadhu waan qalbii ila deebi'uu barbaadde miti abubaas deebi'ee jedhe takka deebite takka keessaayyuu hin baane jechuu danda'a kafad maali dilli torba waggaa meeqa Muhammad illee amantii islaamaa irrattis duruu turte sanuma gaareetti hin jedhin viidiyoo sibira gaggurra feene sanii miti amma kafaru kafarte waan jedhu amma jechuun yaani akkuma reefu siin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumama uummata kana keessaa hundi isaa jannata galeettee yaadin kaan ibiddatti gala kaan jannatatti gala bakkuma bakki manni sadiin jiru isa nabiyyootatti amanee fi isa nabiyyoota faalleessee jechuudha gartee qur'aana keessa malee oge abumaas ko isa dhugaatu keessa amma gaafii kanatti ta'ee isa dhugaa dubbachuudhaaf amma laal muslima keessa shaa jira sunni jira waa hedduu jira jarri kun hundinuu jannata seenanii akka amantaa muslimaati kuni islaama rabbiin waama takka inna diin intala jechuun kanan qaama jedhe malee wala qur'aana irratti atilleen ka argite hin jirtu kan asumara dhageenye malee wala nabiyyiin dhageessu hin jiru wala shi'a islaama kan jedhamu hin jirtu wala firqa maa eenyu wala salafii wala suufi ربين ورديت لكم الإسلام دينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم complete قد إنجرا أكما يسوس كريستوس أتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا قرتي قرآن سورة سدفارة سورة على عمران لكم سورة سجرت قرتي إن الدين عند الله الإسلام ملي ولا شيء إسلام وانا تكن آمنا ماتي أكما نمني أرمو أرسي أرمو شوا أرمو ولا جن أرمو وانا جرام إسلام تو ربي النبي ملي وان شيء أتو قامني وان فد أن الرب ياخي أما أنتي قرتي أبو معاذ زريد أبو هندي سنان دني ربين وان ربين ترجع بوسيم تكون وان المنا ما أفبرا جلك أبي أنا جلك أبي ماله ولي قال له ماله سن هدو وان إنجت آتي ربي توكيتش ما في نبي محمد ماله هم نبي محمد إسلام ما برسيسه أو في إسلام ما تردف إسلام ما يشرب ربي مسكمه نبي محمد أرجماته إبراهيم سكسمه هندي سانة ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي كان أتوبة يتساني
سانو مغاتي كان تي سنتي مدوان برا هنجرتو غرتي سنيمه كفرين كفرما اسلام ما اسلام مالي وان براتي مت يو اسلام متين ديبيتاتي دغا باتي امه الرت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جتي هي كوسينا من بين اتهمن مالف جنان زمن رب نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتلف هي كوسي بيخن افان سانيتي نمني خينيا غزي سر شادا قبس هي كوساني جرين بيخن ولي قال لي نبي محمد دفه يا نبي محمد غرتي اتي ارغماتو رغامبا الله ملي الله براتو اكنجر رغامبا الله دغيف جچو رغبيف جچو نبي محمد حواسين دغان جچو الا كيسا كوني ارغا ربي نما يو كيستي جدي كيستي يو جدي ديركما باسي دبچو اكسينا يچونتي وان مرتيسن وان غباتي خيسان مالت مرتي اما فكنياف قابenya nama tokko hate ani keesan innanni dalagu am fakkeenyaaf intala takka jaarti nama olla nama dheeyte taap godhu jirta zina godhu jirta jaarti teen iyyaan hin goone godhutti hin jiraanni taati lo ana kana dhisi ka ofiin buluun taat amantiin bulla seenaan bulla oli galle yoo jechuun ummata wali qabdu taati ajandaa yoon hin baasaaf jettu taateef ajandaan quufne keessa guddanne oli galle amantii biraatillee sababa keetiinillee ummataan maqaanu tuqanii sillee tuqanii ofiillee tuqaman ati yeroo kudha yoo qabartee nuti saazas qabsiisuun dadhabu wala waajii yoo dhufe islaamummaan fudhadha jedhu maan qabsisan maali mana kiyya yesuus kiristoos mana abbaa koo keessa jechuun mana rabbii jechuudha iddoo baay'ee jira jedhe gartee mana konkoo jedhe kanaaf manni itti nabiyyoonni itti yaamu jiran wa innaka lataduu ilaa siraatil mustaqiim karaa qajeelatti itti yaamta gartee yesuusis ani karaadha jedhe karaa eenyu karaa rabbii abbaa bira nama geessu karaadha nama yaama gartee ani dhugaadha jedhe maaliif jennaan dhugaa rabbi irraa dhageene isinitti nabi muhammadis gartee wamaa yantiqu anil hawa yesuus kiristoos yohannis keessatti ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageene isinitti maa jedhe hankasum gartee man ata'ani dakhala al jannah jedhe namni anaaf qaceele jannata seena jedhe waman asani dakhala an nar eewa yesuus kiristoosis gartee yaani gartee jireenyinis ana gujadu yoo yesuus hin hordofte malee argattu ka abiyyi hordofte abu muaz hordofte jannata argatta no جرنا كم إنما في نقله نما بايلت طيارة وفتوكو كرنا عندي من جتون كالتي إساجرة طيارة مرة قلت تيتا إذا إساس جيسا بكده يمتسن ولي قال له كرافين فينين دي ميته مخينا ورا دريد أوان يابتو جرنا يسوس كريستوس يرو جروت أبا واقعيو أبا كرا إساتين جرينيا كرا إساتين مالين أرغتن برا موسى نم نجر واقعيو أبا يسوع يورتي كراسي مالي جنة نجدا برا أبراهيم برا سلمونيس برا يساق برا داود نبي لوط وإلياس وزكريا ويحيى وإسماعيل كان هندا برا جارا ساني مالي برا ملس كيسا سيرا ملسين بولا أرى سيرا ملسين بولو سيرا بيجي بارتي بداي ناتين بولا برا مليكيو جراتيس سيرو مسون ردوفتا أمريكان جرا سيرا أمريكا جرا ردوفتا مالي خابيجي تين بولو هيكا كونكور إثيوبيا خيسة كيلومتر سديتم سقلتم رتوفن أمريكا سبيد مايل جاني وفني أو نو أكنا بيتي يتكنا توفن جدا إنديمو نو عندك كسنجر تو يا جرنا كناف بري نبي محمد بود نبي إنجرو ولي قال لي سو كناف جرتو قرتي ربي سبحانه وتعالى نبي جر هم بيتاتو لا نفر أركان إيمانك كيسا هم بيتا نوتي يسوع الرب نجرن جرنا الرب سوى نوفين تو مالو جنا أرتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أبدا نبي محمد بيسوس نبي أبراهيم في هند تكسي الدم بافنو من بيتا ورين بينا للمو دركا مكين أركان إيمانا جهان الرا ولي قال لي كناف نبي قرتي عيسى تيامنو كتاب إساف كنمتي وان قرتي هند كتاب صوف إبراهيم كتاب ربي ربوسه كانوا في ما كانوا من دو نبيوت هم دافع كتاب خاننا جنة اتيامنو دا ماله قرتي حتى سيطان نجرا چون أمنو نيمان تمون نمان وي جلو هردوفتا نجرا غار إبدينيس وي غر إبديني في جنة نجرا نيمان إبدو هردوفنا نتي أمنا جوجده نبي محمد إس قرتي آمن قرتي فآمنوا بالله ورسوله ربين نبيك يا في الله تيس أمنا جوجده يسوس نتي أمنا واقعي تيس أمنا جر يسوس إرجما إساتو واقعي واقعته تمنا جرنا أبا أتوسين أمنا أورمو تونسي أمنا أورمو أبونا نمنتو أنا أورمو كانتي إيرا كانتي كابساو كانتي يجمع برسيسا خي كانتي نمنا ماجرا بسرة تاين so
Amanu jechuun waan takka yarteen ni jirti ati waan akkasiiti ati dhiiraa jettee dhiira ta'uu sitti amanu ofiin bulaa jee sitti amanu manni kun mana keeti jedhee amanu amantii godhachuu jecha miti hamaanis ni jiraa jechennee amanu gaariinis ni jiraa jennee amanu kana jira inna hadaynaahu sabiila immaa shaakiran wa immaa kafuura karaa lama namaa keenya jira kaampaas gartee haayiway tokko karaa jallinaa tokko karaa qajeelaa tokko ka ibidda si geessu tokko ka jannat si geessu namni sayxaana hordofe warasiol namni nabiyyoota of dafe garas deema jechuu jirana wanti laaftu rabbiin tokko amantiinis tokko rabbiin tokko jirana hin geeddaramu kanuma isin hin jenna isin jaalanna abbaan feetan gaafanii amanna jettan kootta gaafii gaafattan mana feetanii gaafadha walirratti hin duulina baradhaa mee dura joolle eega nuti waa lallabu eegallee hundi wallahi waan itti nama maqaa namaan dha'u barsiisota irra isaan jedhanii akkana jedhan hunda si anaaf viidiyoon baasi hunda isiidha takkaan isii siifin lakka waajiin beekan gammeen beekan cammeen beekan eenyuttiin beekan wallahi takka viidiyoon amata sadiin karadhee amata guyyaa tokko gabbaan akkana siiba achi booda barsiisaa jedhan wallahi gaafa kitaaba agartee irratti dubbifnu kun quraana keessa nuun jedhan wedduu gaafa dubbifnu kitaaba Ezra Nehemiyaa awisaa fiddan kun hadiisa keessa kitaaba nu jalatti hedduun sii baratte alhamdulillah achi booda baay'atanii isaanis nuti illee baay'anne garee gisee shaadaa jenne garee wangeelaa jedhanii namni gartee warra dulu akkuma paartii badhaadhinaati Sabummaas dhaabita ganna buuse wanni tiktokiin ganna buuse ijoollee. Simbuus wanni godhe achi deebise eessa simbuusaa mi shaadaa qabattu malee. Ganna buusetti jira abummaas daqiiqaa afur qofa naa kenne. Maaliin deebinaayyee? Koodii guuttadhu yaa koodii isa wal fakkaatu firii lama guutti. Waan isan wal maachii wal xuqisiisuu qabda. Maal jetteen Sabummaas? Lama moo sadii alamaa muka shaadaa sadii qabattu malee si guutaa gabuusaan jedheen. Firii lamaa sun tuqe. Hai. kalamaa guutaa sadii guutaa. Addunyaan Kalamaa. Okay. Rabbeete gaa. yookaan bilillee naati qabsiiftu. No, atummaan qabsiise wallah. Haa qabatu haa jedhu anumarrattuu jedhee haa deemu nagahan yoo jechuun laphee gartee walii dhugaa amanee namti kun shaadaa qabate jechuun nuti uummata labsu malee waan biraatti dhugaa walii baanee namni tokko ragaa walii ba'uu jechuun hawaasa keessatti fuudhee yoo jenna haadha mana isaati jedhan namni ragaa jaartii ta'eetiif ba'u bar namni kun akkana barataadha akkanaati guyyaa akkana shaadaa qaba namni kun deebi'ee amantiisa kanuma jechuudha malee waan biraatiif rabbiin huwa a'lam gartee ya'lamu sirra wa akhfa inni isa waan dhokottee waan ati ganaa laphee itti karo lapheen keessa waswaasullee sammuu keetti yaadullee beeku inni gartee inni waan dhokottu waan mul'attullee beeku isarraa laa yakhfaa alayhi shay'un fil ardi walaa fis sama samii fi lafa keessatti illee jalaan dhokottu waan ati malaa'ikaan hin beekne hunda beeka wadii gallee waan si uumeef rabbiin beeka gaafa kana nuti ragaa walii ba'uudha gaafa ati shaadaa qabatte ni gammanna gaafa ati garas deemtee si gadduma malee maal goonu nuti biyya lafaati akkana beeka maal akkas namni gaafa shaadaa qabatan akkan wanni akka biyya lafaarra gammaduun jiru gaafa namni gartee shaadaa islaamaa fudhate. Abumaas kola anam fakkeenyaaf shahada ni qabadha ila shahada nama fakkeenyaaf kanam illee qabsiisatu hin taane ofii kooti qabachuu danda'a matti intini kan akkam godha yaa jalan dide bere kalamaa keetti qabattamoo hin qabattu na dide wanni kun bitaamir gati saayidii tokko ofaan ilaalin ogguta akka jalaa gubbaa godhi guuta akka gamasii fi asiin godhi saayidii tokko ofaan ilaalin eessa deeman sawanni biliyoona isa qote Gabbo harkisuutiin jira. Reetii raayyaan qabatin jetti akkana jetti rifeensa kana akkana godha. Obaaga raayyaa bilbilaan tuqina raayyaa na jalaa xuyinaa wal dhabne raayyaa bakka tokko kon ittiin danda'u fi bulaan. Kafirii lamaa san qofatu ixaa ofiin bulaa kan wal fakkaatu. Yaa deeqaa fursii kannaa hanga sanitti ni guuta usiituma godhatti. Okay. Jarana kooppilentii godhaa fi kan wal fakkaatu firii lama. Estetica, okay. Esta ega.